Tole akkam jirtu nagaa keessanii dameen jedhama. Arrammoo mata duree barumsa keenyaan alatti waan xiqqoon isinii qabadhee dhufe innis maayinni akkaataa kamiin referaansii keenya kenna assaayimentii gaafa barsiisaan nuu kennu riisarchii adda addaa ta'u proposal wanta hojjennu kam irratti iyyuu referansiin dirqama nu barbaachisa. Referaansii sana barreessuudhaaf immoo orderii nuyi eeguu qabnu maayinni istaayilii isa kamiin fayyadamna tarii garaagara ta'uu danda'a. Ammani wanti asitti sideetti mu barbaade maayinni wanta hinti akkamiin akka referaansii keenya barreeffannu sana duwwaan hinti ishee wanti qoon isinitti mu barbaade innis maayinni tokkoffaa referaansii keenya gaafa barreessinu APA style fayyadamuu qabna. American Psychological Association kan jedhu fayyadamuu qabna. Ergasii booddee mee step 5 isinitti meen step kana shanan irratti bu'uundooftanii isin immoo referaansii keessan barreeffachuu akka isin dandeessanii fi isin gargaaredhe waan yaadeefanii isinii qopheesse mee kallattiidhumaan gara stepota shanan kanaattan isin dabarse. Inni jalqabaa taayitiliidha. Taayitilii referaansii keenya yeroo barreessinu kallattiidhumaan hoomii keessa seenneetu hoomii keessaatu istaayilii isaa sirreeffannaa jechuudha. Keenyaaf gidduu galeessa sentarii ta'uu qabdi. Sentarii irra keenna isa booddee booldi ta'uu qaba. Booldi godhanna. Ergasii booddee erga booldi godhannee gara lammaffaatti dabarra foontii isaa sirreeffanna. Foontiin isaa hunda isaa shade goona al takka shade goone saayizii isaa 12 irra keenna. Taayipii isaa immoo Time New Roman kan jedhu irra godhannaa jechuudha. Amma sirreeffanneerra. Steepii 2 xumurree jechuudha. Steepii 3ffaatti dabarra. Specific kennuuf immoo right click jenna. Right click paragraph kan jettu seenna. Isa booddee line space ko double godha. Isa booddee after 0 godha. Isa booddee okay den baachuudha achi keessa. Steepii number 3 xumureera jechuudha. Gara steepii arfaffaatti darba. Steepii arfaffaa immoo maal jedha? Indentationidha. Indentation gochuudhaaf immoo maal godha? Right click jedha achumatti paragraafii matti deebi'a. Indentation kan jettu kunuutti achi jala special kan jettu hanging godha. Hanging isa booddee achuma jala 1.25 cm irratti click godhadha. Then okay deebi'uudha jechuudha. Okay. Ilaa akkanatti keessa galee jechuudha. Isheen kun achas baatee warri sun immoo akkas baanii jiru. Keessaa baan. Isa booddee immoo wanta naaf step 5 order gochuudha. Jalqaba N dhaan dhufee kanaafu A irraa jalqabuu qaba. B C D jedhee amma Z itti deema. Kanaaf isa immoo maalan godha? Al takkaa wal faanaan shade godha. Ergan shade godhee booddee ol ba'ee AZ kan jettu jirti. Ishee irratti click godheen then heading irra jira. Booddee ascending jedha. Ascending okay. Bakka kana booddee orderii isaatiin A B C D jedhee wakkaataa jiruunitu gannaa barreessaa jechuudha. Inni kun maanne order gochuudha. Kanaafuu referaansii keenya gaafa barreeffannu bifa kanaatiin istaayilii kanaatiin keenyee darbuu qabna jechuudha. Akka checklistitti wantoota gurguddaa ja'an isinitti hima. Inni jalqabaa referaansii koo kan hin barreesse peejii haaraa irratti ta'uusaa mirkaneeffadheera isa jedhu. Lammaffaa taayitiliin koo referaansii kan jedhu centered ta'uu qaba, bold ta'uu qaba, jala muramuu qabu gaafa barreeffamu. Akkuma kana namoonni sadaffaa foonti saayiziin koo 12 ta'uu qaba, taayipiin isaa Time New Roman ta'uu qaba. Kanas mirkaneeffachuun irra jira. Arfaffaa irratti immoo spacing koo double ta'uu qaba. Inni shanaffaan indentation jiraachuu qaba. Inni ja'affaan ni dhumaan sourcing koo alphabetically ta'uu qaba. A dha amma Z itti ta'uu qaba jechuudha. Kun referaansii akkatti keenyuudha. Kaniin kana isinii qopheesseef immoo yeroo baay'ee referaansii irratti rakkoowwan adda addaa barattoota waan mudataniif anis waan beekuu fi na mudataa waan tureef kana amma ta'e isiniif kennuuf intii masaa isinitti muu fedheen yerooni kana isinitti muu hunda isaa guutummaa guutuutti bartanii fixxanii yookiin immoo hunda isaanii isinitti mechuu koo miti. Wantoota baay'ee jiru wantoonni referaansii keessatti eegamuu qabanii seeronni adda addaa jiru. Isaan kun garuu seerota ishee xiqqoo isin qabachuu qabdan. Beeziidha warra jedhamanidha. Referansiin gaafa ta'u istaayilii kanaan fayyadamuun isin irra jira. Kanan ta'u taanaan xiqqoo
advisory yoo ta'e nama assignment sana barsiisaa assignment sana sin hojjechiisu yoo ta'e xiqqoo isinitti mufachuu danda'a. Kanaafuu styletti kana fayyadamuu yaalaati hojjedhaa. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Galatooma.